Iddoo jirtan hundumatti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu. Ani maqaan koo Bonsa jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa waggaa lammaffaadha. Yeroo jalqabaatiif gara sooshaal miidiyaa kanaa yookaan gara YouTube fiitiin jira jechuudha. Karaa toora chaanaalii Bonsa Prime jedhuun wantoota nama barsiisan, wantoota jijjiiraman irratti fidanii fi akkasuma guddina keenya boree keessatti illee gahee guddaa taphatan jedhee yaadu waliin barachaa waliin ilaalaa deema jechuudha. Chaanaalii kana keessatti barattoota ilaalchisuudhaan barattoota sadarkaa elementarii irraa kaasee aga sadarkaa yuunivarsiitii jiran sadarkaa isaan irratti hundaa'uudhaan odeeffannoo isaan barbaachisuu fi akkasuma beekuu qaban jedhee yaadu waliin ilaalaa deema jechuudha. Barataan haayiskuulii irra jiru tokko yuunivarsiitii ga'ee osoo haayiskuulii keessatti akkas godhee jiraadhe akkasumas barataan sadarkaa yuunivarsiitii keessa jiru tokko jireenya yuunivarsiitii keessatti qaba erga xumureen booda yookaan immoo addunyaa hojiitti erga seenee booda osoo yuunivarsiitii keessatti amaloota akkasiin gabbifadhee jiraadhe yookaan waan kana osoo yuunivarsiitii keessatti godhee jiraadhe akka hin jenneef wanti kun yeroo baay'ee waan nu mudatuuf jecha osoo jettu kana balleessuun illee hin danda'amu yoo ta'e amantaa ishee yookaan digirii ishee hir'isuudhaaf waliin barachaa anis isin faana waliin jijjiiramaa deemna jechuudha. Kallattii biraatiin immoo self development ilaalchisa. Barataan tokko yookaan namni viidiyoo kana hordofu tokko deddeebii isaa keessatti yookaan immoo jireenya isaa keessatti maal gochuu akka qabuu fi maal gabbifachaa deemuu akka qabuuf akkasumas borii isaatiif waa kaachaa adeemuu akka qabuuf chaanaalii kana keessatti waliin ilaalaa, waliin barachaa, waliin jijjiiramaa deemna jechuudha. Warri gara chaanaalii kana dhuftan hundumti keessan iyyuu chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kana akka taatan akkasumas akka jajjabeessitan isin jechuun barbaada. Akkasumas immoo barattoota hedduu garagaraa jiran yookaan barattoota yuunivarsiitii garagaraa jiran akka qaqqabuuf viidiyoowwan chaanaalii kana keessatti hojjetamu hunda isaan laayik gochuudhaan akka na hojjetatan isin jechuun barbaada. Akkasumas akka barataa yookaan akka nama yeroo jalqabaatiif gara sooshaal miidiyaa kana dhufetti immoo yaadana akka qabdan waan na gochuu barbaadanii fi akkamitti akka deemuu qabu waan nan jechuu barbaadan karaa koomentii naaf barreessuu dandeessu jechuudha. Aga viidiyoo jalqabaatiin walitti deebinutti iddoo jirtan hundumatti nagaa naaf ta'a.